Press Secretariatii Waajjira Ministeera Muummeetiin kan qophaa'u mariin addis wag mata duree birmadummaa eeguu guddina itti fufsiisuu jedhuun geggeeffameera. Marii kanaan waraanni kaabaa miidhaawwan dinagdee hawaasummaa fi xiinsammuu geessisee fi duulli birmadummaa kun tokkummaa biyyaa fi milkii dippiloomaasii argamsiise kaafameera. Ministeerri Tajaajila Kominikeeshinii Dr. Laggasaa Tulluun, Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen fi Ministeerri Maallaqaa Ahmed Shideen mariichaa fi yaada koomsaa dhiyeessaniiru. Duula birmadummaaf eegalame kanaan biyyootni lixaa fi dhaabbileen sabquunnamtii isaanii fedha siyaasaa isaaniif odeeffannoo dogoggorsu tamsaasuu irratti muddamanii akka turanii fi dinagdeen biyyattiis sababa duula kanaan miidhamuun kaafameera. ከፍተኛ ሆነ ቀጥተኛ ችግር አስከትሏል። በ2 ሚሊዮን የሚሆን አካባቢ ህዝብ የተፈናቀለበት ሁኔታ ነው የነበረው። rakkoowwan kallattiin qaqqaban olaanaadha. Lammiileen miiliyoona 2 ol buqqa'aniiru. Bu'uuraaleen misoomaa hedduun miidhamaniiru. Dhaabbileen hawaasummaas akkasuma. Galiin sassaabamuun irra ture hin sassaabamne. Kanaafuu waraanni kun rakkoo dinagdee guddaa fideera. ሰብአዊ እርዳታ ያቀርባሉ የሚባሉ የዩኤን ተቋማትን ጨምሮ dhaabbilee mootummoota gamtoomanii dabalatee deeggarsa namoomaanii dhiyeessu kanneen jedhaman illee deeggarsi isaanii dhibbeentaa tokko kan hin caalledha. Kan hafe garuu siyaasa ture. Kana malees duulli miidiyaa guddaan haalota jiran dabsuun miijanni isaa gar tokko qofaatti akka caalu taasisuuf hojjetaa turan. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti dippiloomaasii walxaxaa yeroo itti gaggeessite jedhamus ni danda'ama. Balaa birmadummaa biyyaa irratti aggaamamee ture qolachuuf murtoowwan ciccimoon darbuun bu'aan gaariin argamuunis ibsameera. Damee dippiloomaasiinis biyyoota michoo ta'an Itoophiyaa cinaa hiriirsuun akka danda'ame yaada maree kanaan dhiyaateera. የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የጦር አዛዥ ቢሆኑም kabajamoon muummicha ministeeraa keenya ajajaa waliigalaa humna waraanaa ta'uu isaaniin adda waraanaatti argamuun geggeessummaa cimaa kennuun rakkoowwan turanis hiikuu isaaniitiin uummanni waan qabuun duulicha irratti akka hirmaatu taasisaniiru. Duuluun isaanii kun dhiibbaaf sodaa xiinsammuu hawaasa keessatti uumamee ture balleesseera. Dadammaqina biyyaalessaa uumeera. Hoomaa waraanaa keessattis kaka'umsaa fi kutannoo uumeera. humna diinaatti ammoo sodaa fi dhiibbaa xiinsammuu guddaa irraan ga'e. ባልተለመደ መንገድ ኢትዮጵያን አንዴ በብራሰልስ አንዴ በጄኔቫ አንዴ በኒውዮርክ ከራይና መለፈተምኒን ኢማ ኢትዮጵያ ከነ ገረ ብራዚልስ ጄኔቫ ፊ ኒውዮርክ ቻርኪሱፍ ሁምኖኒ ሶቻን አኩመ ጅረን waltajjiiwwan kanneen irratti ammoo Itoophiyaa cina dhaabbachuun kan morman mul'ataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa kan yeroo kamiyyuu caalaa akka cimuuf lammiileen biyya keessaa fi alaa jiraatan waliin akka ka'an taasisuun carraa gaarii duulli kun argamsiise ta'us kaafameera. ህብረተሰቡ በተለይ ደግሞ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ hawaasni naannoo isaa dammaqinaan akka eegu darbeessa immoo galaa qopheessuu deeggarsi meeshaa fi mallaqaa akka taasisu irratti hirmaannaan ture seenaa biyyattii keessatti kan mul'ate hin beeknedha. Dargaggoon 100,000 lakkaa'amu fedha isaatiin abbaa fi haati eebbisanii raayyaatti makameera. Kunis raayyaan bu'uura cimaa akka qabaatu taasiseera. Duulli birmadummaa kun dhiibbaa dinagdee irraan ga'ee dandamachuuf riiformiin dinagdee galame cimee itti fufuu akka qabu waltajjicha irratti ibsameera. ከኤክስፖርት አንፃር ጥሩ ነው ያለው አፈጻጸም raawwiin gama alergiitiin jiru bayeessadha. Gama carraa hojii uumuutiin rakkoo bal'aan akka jiru homaa shakkii hin qabu. Garuu dinagdee waliigalaa miidhaa kana damdamatee darbuuf ga'umsi isaa sadarkaa gaariirra jira. Naannolee waraanni kun irratti geggeeffameen ala hojiilee idileen geggeeffamaa turan. Gama qonnaatiin hojii guddaatu hojjetame. Hammi oomishaa gabaalaaf dhiyaatus dabaleera. Sharafni alaa haala gaarii irratti argamaa jira. Duulli kun qormaatilee hedduu akkuma keessummeesse carraawwan irraa barannu hedduu nuuf fideera kan jedhan geggeessitootni yaada ka'umsaa kana dhiyeessan kunniin hojii lammiilee biyyattii ta'uu kan qabus tokkummaa biyyaalessaa cimsuudha jedhan. ከዚህ የተማርነው ትምህርት እንደ መንግስት የውስጥ ችግራችንን መፍታት duula kana irraa akka mootummaatti kan barannu rakkoo keessoo keenya furachuu dinagdee keenya guddisuun of dandeenyee dhaabbachuun diiyaasporaan ammoo deeggarsa taasisaa jiru kana qindeessuun dhaabbatawaa gochuun itti fufsiisuudha. ማህበራዊ መስተጋብርን መፍጠር ነው። ጠንካራ እና ኢንክሉሲቭ የሆነ ሀገረ መንግስት መገንባት ነው። walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuu biyya cimaa hunda hirmaachise ijaaruun barbaachisaadha. Kana gochuuf ammoo qophaa'ummaa xiinsammuu wal dhaga'uu fi wal kabajuun ni barbaachisa. Kanaafis balaa birmadummaa biyya keenya irratti dhufe akkuma waliin qolanne akka uummataattis itti fufnee uummattoota ollaa keenyaaf wiirtuu nagaa ta'uu qabna. Kanaaf ammoo hojii guddaatu nurraa eegama. Manneen hojii ministeeraa garaagaraa irraa koreen deebii balaa dhaabbate miidhaa waraana kanaan qaqqabe adda baasuuf qorannaa bal'aa akka taasisuu fi bajatni bayyanannaaf oolu akka ramadamus ministeerri maallaqaa Ahmed Shideen dubbataniiru.